erga qabsoo eegalle cee'umsa sadaffaa keessa jirra. 74 91 2018 74 humna namaan qabdu turre. Hailee fidaa yeroo hundaa dubbadhaa hailee fidaa nama lakka'ee nama kun tokko dhibba lama qofa argate nama barate kan jechuun kolleejii seene. Humna hin qabnu turre, dammaqiinsa uummataa hin qabnu turre, san qofaa miti garuu kan nu miidhe. Mataa hirre, qalbii hirre. Akkamitti qalbii hirre? Gareen tokko mootummaa matana keessa taane, mootummaa kana dhidhiibnee sossobnee maal goone? Mirga uummata keenyaa kabachiifne jedhe. Kun lakkii mootummaan tun tanuma diinaa tanuma kaleessaa sanii bosonatti galle jedhe. Gara tokkotti hin citamne. Odoo gara tokkotti citame isla gara tokkotti ba'a. Cee'umsi sun yoggaa gufatu lachuuttu nyaatame. Warri mootummaa keessa jiru sin nyaatame, warri bosona seenes sin nyaatame boodarra amma tokko bosonatti ba'ee of dandanachiise. 91 dhufne. Ammas osoo hin qophaa'in gaaga'ama cee'umsa duraatirraa osoo hin bayyanatin cee'umsi lammataa dhufe. Cee'umsa lammataa kana keessatti sin hirmaanne. Hoggaa hirmaannu ammas qophii gahaa hin qabnu turre. Qalbiis hirre. Gareen tokko lakkii jijjiiramni dhufee jira. Mootummaa kanaa wajjin hamma dhumaatti itti deemne itti seene. Kun lakkii jedhe. Qalbii hirre. Qalbii hirte jechuun addaan qoodamta. Addaan qoodamte jennaan irbaata diinaa taata. Cee'umsi sunnis osoo akka barbaannetti waan tokko irraa buufannu malee keessaa ari'amne. Yeroo lachuu kasaara gurguddaan dura ta'e. Cee'umsa 74 nu harkaa beesan keessatti hooggansi keenya hin duugame. Taaddasaa Birruurraa kaasee Baarotumsaa hamma Magarsaa Bariif warra biraatitti. Hooggansi sun dugugamuun nu jala. Kan bosona galees kan mootummaa galees dugugamuun sun qabsoon teenya akka qancartu godhe. 91tti dhufne. 71 hooggansa dhabne miti. 91tti mataa hiruu sun jaarmaa keenya addaan qoqqoode. Addaan nu facaase, addaan nu laaffise. Ammas qalbii hiruu arga. Warri mootummaa qabates lakkii ufumaa qabannee warra kaan dhiibnee baafnee warra dammarame malee warra kaan dhiibnee deemna yaada jedhu jira. Warri mootummaa keessa hin jirres jarattii tana amannu irraa kaballee buufnaa yaada jedhu jira. Mataa hiraa jira jechuudha Oromoon ammas. Trust me. Mataa hirraan we will repeat kan madura gosan irra deebina. Cee'umsa kanas hin gufachiifna. 74 hooggansa dhabne, hooggansa kasaarre. 91 jaarmaa kasaarre. Arra biyyaaf saba kasaarra. Biyyaaf saba kasaarra. Maaliif cee'umsi kun gufannaan Itoophiyaan hin diigamti. Cee'umsi kun gufannaan wal waraansaatu Oromoo keessattuu banamuu danda'a. Cee'umsi kun gufannaan kasaaraa guddaa seenne jechuudha. Hooggansa dhabne dongora tokkoon, jaarmaa dhabne dongora lammataatiin biyyaaf saba kana dhaabna. Kanaaf wanti waywaachaa jirruuf abalu jaalallee abalu jibbileef miti. Waan deemaa jirru waan agarruuf dongorri akkasii akka nuunne. Furmaanni bijiru maali? Furmaanni jiru reefu akkuma jennetti humni jijjiirama barbaadu caayaa takka jalatti wal gahee jijjiirama kana daboodhaan yoo dhiibe malee adda addaan wal harcaasa takka walitti garreeffachaa wal lolutti ceenan lachuu hin kasaara. Kanaaf caayaa tokko jala deebi'u. Hooggansa waloo uummachuu. Akka foorumii keessan immoo kan rikoomandi goone kan biraa jira walitti dhufamee deemu. Warri mootummaa keessa jirus beeyta yeroo tokko warri mootummaa keessa jiru kun akka nama qooxii guddoorra taa'eeti. Waan hunda fagootti arga waan of jala garuu hin argu. Warri mootummaa irra hoggaa ta'an beektaa power blinders. Warri mootummaa irra ta'anis of tuulanii bookokanii yoo deeman taate hiitanaffisallu kana beekuu danda'u qaban. Warri mormitootatis jijjiiramni kuni jarattiin qofti yaadii dhiyoo callisee kalaalu taate. Lakkii jarattiin tun laaftee irraa hin buuse dhiyoo deemu taate wal qabatee qilee seena. Kanaaf wal qabatanii tarsiimoo walloo baasanii diina ofii sirriitti hubatanii yoo deeman irra wayyaanatti fakkaata.